nagaaf araarri jaalalli waaqayyo isiniif haa ta'u. Jaalatamoo hordoftoota asnaa YouTube kan taatan akkam jirtu fayyaa keessanii ani galata waaqayyo nagaa guutuu irraa afaan qaba. Irraa maal qabattee dhuftee naan jechuu dandeessu. Jalqabiin isaa nu baraari kan jedhudha. Innis na hordofuu dandeessu gurra keessan. Nu baraari jedhama. Dubartii akka kormaa hindaanqoo mana keessa deemtee guungumtu. Yaa Waaqi nu baraari. Nu gargaari jedha. Amala gaarii horachuu, jaalalaan nama qabachuu, laphee danda'u. Ati nu gargaari nuuf kenni jedha. Abbaa manaa caccaaqaa zim jedhee kan lafa butu. Ati nu baraari. Abbaa manaa malakaamii haala hundumaa keessatti kan nu danda'u, kan nama danda'u. Ati nutti qabi jedhama. Ameen jedha. Sababiin isaa ati manaa caccaaqaan argattus dhabdus maaliif mana kana keessa warqiin hin jirre? Maal jetti seetu akkuma kormaan daanqoo amalli yoo itti barate bakka amala barate kan. Kanaafuu nu baraari. Haadha manaa dandeessuu, haadha manaa hir'uu keessattis guutuu keessattis galata kee jettu nu godhii. Ameen jedha. Haati manaa dandeessuun abbaa manaa dadhabaa utubdeetu dhaabdi. Maalii akkamitti jettu beektuudha waan ta'eef inni jedhu maattuun dhaga'amu. Ni gorsiti, ni gorfatti, ofitti qabatti. Kanaafiyyuu ati nu gargaari. Haadha manaa obsituu ta'uu, haadha manaa waan hundumaa dhiiftu, osuma beektu waan hundumaa dhiiftu. Ati nu gargaari jedha. Obsaan namni obsa qabu waan hundaa arga waanta ta'eef. Okay guys, waan dhigeessan nama obsa qabu, nama dandeettii qabu, obsaan nama danda'u, nama utuma beekuu dhiisu isin haa godhu. Gurbaasis nama obsa qabu, osuma beekuu namatti dhiisu si haa godhu. Ameen jedhi yaa gurbaatis. Jaalalli danda'aadha. Kanaafiyyuu nu gargaari. Waan hundumaa dhiifnee waliif ajajamu, waliif bitamu. Ati nu gargaari jedha. Ameen jedha. I love you achuwallu. Jaalalli danda'aadha. Waddachuwallu. Ayyuuni waan koo baay'ee sin jaalladha, baay'ee sin kabaja. Naaf eebbifamu.